Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne daansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanatti nu wajji turuudhaan oduu kanatti booharaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangar mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduu jalqabaa. Daandii Adaamaa Harargee irratti gochisuu kaneessan konkolaachistoota Jimaa irratti raawwatamaa ture gara konkolaachistoota sangaa fe'anitti ceehee jedhamee jira. Gocha suukaneessa fi gaddisiisaa kanaanis konkolaachisaan sangaa fe'ee gara Adaamaa imalaa ture tokko ajjeefamuun gabaafamee jira. Dabalatoo odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu lolli zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argataa jiru itti fufuu beeksisee jira. Mootummaan immoo haleellaa diroonii raawwatuudhaaf diroonii naannessaa kan jiru yoo ta'u diroonii naanna'aa jirtu kanaan uummanni yookaan hawaasni bal'aan shororkaa jiraachuu fi sodaa hamaa jala galuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan breaking news. TPLF haleellaa jalqabe jedhamee jira. Naannoo Amaaraatti ceehuudhaan hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'an waliidhaan qindoomina oomuun haleellaa raawwate jedhamee jira. Haleellaa raawwateenis aanota lama to'ate jedhamee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa muddamsuu hamaa jala galte jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e daangaa ceehuudhaan diroononni haleellaa raawwatuuf turan diroononni Itoophiyaa lamas haleelamte jedhamee jira. Guutuu oduu akka itti aanu kanatti isiniif qabadhee jira. Daandii Adaamaa Harargee irratti gochisuu kaneessan konkolaachistoota Jimaa irratti raawwatamaa ture yookaan raawwatamaa jiru gara konkolaachistoota sangaa fe'anitti ce'ee jedhamee jira. Daandii kanarratti konkolaachistoota butuun ajjeesuun akkasumas miidhaa garaagaraa irratti raawwatuun itti fufulleen gabaafamee jira. Haaluma kanaan konkolaachisaan Feesala Abdoo jedhamu loowwanii fi sangoota gabbatan ciroo irraa fe'uudhaan Adaamaa geessaa ture. Daandii kanarratti qabamuudhaan haala baay'ee nama gaddisiisuu fi suukaneessaa ta'een ajjeefamuun gabaafamee jira. Gochi suukaneessaan kun kan raawwatamaa ture konkolaachistoota Jimaa fe'an irratti ture. Amma garuu gara konkolaachistoota loon gabbatan fe'anittis ce'uudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu himamee jira. Daandii kana irratti humnoonni mootummaa bakkoota hedduutti qubatanii osoo jiran yakki kun raawwatamaa jira jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Osoo humni mootummaa daandii kanarra bakkoota garaagaratti qubatee yookaan buufatee jiru konkolaachistoonni ni ukkaanfamu, ni ajjeefamu, ni saamamu jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin ibsanii jiru. Hunda caalaa immoo kan nama gaddisiisu konkolaachistoota ukkaanfaman mallaqa maatii isaanii yeroo kaffalchiisan mallaqni kan galu baankii mootummaa irratti ta'uudha jechuudhaan jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa yaada kennaniin ibsanii jiru. Oduun itti aanu gartuun siyaasa finxaaleeyyii Amaaraa godinaalee Wallaggaa afran irraa aanaalee 20 kutuudhaan godina addaa saba Amaaraa akka hundeeffamu gaafatan jedhamee jira. Gaaffii isaanii kana xalayaadhaan Komishinii Marii Biyyoolessaa jedhamuuf dhiyeessan jedhamee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoota fi hayyoonni akkasumas xiinxaltoonni siyaasa Oromoo yaada kennaniin dhimma kana duuba shira hamatu jira jechuudhaan shirri hamaan qaamota garaagaraatiin xaxame akka jiru akeekanii jiru. Walumaa galatti humna finxaalessaa kanaan naannoo Oromiyaa irratti wanni hin ta'in hin jiru. Keessattuu lixa Oromiyaatti wanti waggaa 8f uummanni Oromoo keessummeesse lakkaa'amee kan hin dhumne. Waggaa 8f uummata qe'ee isaatitti badii humna finxaalessaa kanaan irratti raawwatamaa ture mootummaan ittisuu hin dadhabne. Kun immoo gocha hamaa humni finxaalessaa uummata Oromoo qe'ee isaati irratti raawwataa ture kun shiraan kan guutame ta'uu ifaan ifatti kan agarsiisu jedhanii jiru. Xiinxaltootaa fi abbootiin siyaasaa gaaffii humni finxaalessaa dhiyeesse kanaan wal qabatee yaada kennaniin gaaffii kana duuba humni qindaana akka jiru akeekuudhaan gaaffiin kun kan shiraan guutamee fi akkasumas kan xiyyeeffannaa barbaaduu fi akka salphaatti laalamuu kan hin qabne jechuudhaan yaada itti kennanii jiru. Gareen finxaalessaa kun aanaalee godina addaa saba Amaaraa jechuudhaan akka moggaafaman gaafate keessaa godina Wallagga Bahaa irraa Giddaa Ayyaana, Kiramuu, Guutoo, Giddaa, Sibuu Siree, Limmuu, Diggaa, Gudayyaa, Biilaa, Eebantuu, Saasiggaa, Gobbuu, Sayyoo, Waayyuu, Tuqaa, Deeqaa Dullachaa fi Biiloo Booshedha. Horroo Guduruu Wallaggaa irraa aanaa Amuruu, Abee Dongoroo fi Jaardagaa Jaartee yoo ta'an godina Wallagga Lixaa irraa aanaa Gimbii, Baabboo, Gambeelii fi Aayiraa Gullisoodha. Qeellam Wallaggaa irraa immoo aanaa Anfilloo ta'uu xalayaa isaanii irratti barreessanii jiru.
Gama biraatiin waggaa torbaaf yoo xiqqaate jechuudha ilmaan Oromoo irratti duula bal'aa banuudhaan lafa isaatii fi qe'ee isaa irraa buqqisanii kaan ajjeesuun kaan saamuun qabeenya isaa barbadeessuun duulli bal'aan irratti gaggeeffamaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaallee ta'ee mootummaan federaalaa cal'isee ilaaluuf filatee ture. Ammas bifa adda ta'een uummata Oromoo qe'ee isaa irraa buqqisuuf humni addaa garee Cimdoo jedhamu kallattii sadiin naannoo Oromiyaa seenaa jiraachuu guyyaa kaleessa isiniif gabaafnee jirra. Kanaanis wal qabate mootummaan bilxiginnaa naannoo Oromiyaa duula na filadhaa gaggeessuun filannoolee raawwatame dabree jira. Garuu dorgomaa waan hin jirreef isumatu dabra waan ta'eef daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisu mirga uummataa eeguun dirqama isaa waan ta'eef rakkoo deemaa jiru kanaaf balaa Oromiyaa irratti aggaamamaa jiru kanaaf hatantamaan furmaata kennuu qaba jechuudhaan jiraattonnii fi akkasumas qaamoleen garaagaraa yaada dhiyeessanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola tibbana bal'inaan naannoo Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun miidhaa qaamaatii fi kan lubbuu jechuudha. Injifannoo guddaa galmeessuu beeksisee jira. Kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan haleellaa raawwataa tureen milishoota hedduu miidhaa lubbuu irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Aanaa Aminyaa, aanaa Roobee Diida'aatii fi aanaa Balee Gasgaaritti haleellaa raawwatee tureen miidhaan guddaan dhaqqabuu beeksisuudhaan milishoota yookaan immoo poolisoota fi akkasumas qaamota biroo miidhaan lubbuu irratti dhaqqabe piippiin dhoksaa jirti jedhamee jira. Dhoksuudhaan namoonni 14 yookaan milishoonni 14 dhoksaan awwaalamullee maddeen odeeffannoo gamasirraa odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Haalli kun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti taa'aa kan jiruu fi taa'aa kan ture ta'uun beekamee jira. Kana duras isinii gabaafnee turre. Aanaa Heebana Arsitti milishoota hedduu bakka tokkotti reeffa isaanii walitti qabuudhaan reedaraan biyyee irratti raran jechuudhaan hawaasni komii kaasee ture. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru ammas bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Har'a lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Nunnuuqumbaa ganda Waamaa Siifaa jedhamutti barraaqan loltoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee waliidhaan lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeesse irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Nunnuuqumbaatti irra deddeebi'uudhaan haleellaa raawwataa tureen miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa turuu fi odeeffannoo kana durallee isiniin geennee turre. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Agamsaa Sulula Fincaa'aa naannawa magaalaa Baatuu jedhamutti guyyaa kaleessaa waxabajjii 9/2026 waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeeffamee ture irrattis hedduu madoodhaan akkasumas hedduu addunyaa kanarraa godaansuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa oolee jira. Har'a lola sa'a 8 irraa jalqabee loltoota mootummaa waliin lola gaggeessaa kan jiruu fi lola gaggeessaa jiru irrattis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Gama biraatiin mootummaan haleellaa waraana bilisummaa Oromoo qolatuu fi dandamatuuf Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa diroonii raawwatu diroonii naannessaa jiraachuun beekamee jira. Diroonii naannessuudhaan dororkaa guddaa hawaasa keessatti kan uume yoo ta'u hawaasni bal'aan sodaa hamaa keessa galuudhaan tasgabbii dhabuun beekamee jira. Oduma diroonii kana wal qabateen dirooniin Itoophiyaa 2 daangaa Sudaan cabsitee seente haleelamtee kufuun gabaafamee jira. Diroononni lamaan kun haleellaaf gara Suudaanitti kan ergaman yoo ta'u kaaba Kaartuumitti haleellaa irratti raawwatameen kufuun isaanii beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru piippiiraasee jira. Kan naannoo Tigraay yoo itti dabalame immoo piippiif dhumattee jirti jedhee jira. Piippiin lola jalqabde fixuu hin beektu. Naannoo Oromiyaatti waggaa 7 oliif naannoo Amaaraatti ganna 3 naannoo Tigraay gidduuttis lolli deebi'ee ka'uudhaaf akkasumas daangaa biyyattii ce'uudhaan Sudaan keessattis hirmaataa jirti. Kun fattaafannaa abdii kutannaati jechuudhaan ibsee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu dhaqqabdeen TPLF gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el haleellaa jalqabuun gabaafamee jira. TPLF haleellaa kana kan jalqabe garee hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'u tokko waliin qindoomuudhaan akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa kan jiran. Kaaba Itoophiyaatti muddamsuun hamaan kan uumame bubbulee jira. Gara lolatti ce'ama jechuudhaan sodaan guddaan kan ture gara lolatti waan ce'ame fakkaata.
TPLF haleellaa har'a raawwate jedhameen gara naannoo Amaaraa seenuudhaan zoonii Waagimraa jedhamutti haleellaa kan raawwate ta'uun kan ibsame yoo ta'u haleellaa kanas kan raawwate hidhattoota zoonii Waagimraa keessa socho'an waliin qindaa'uudhaan jedhamee jira. Haleellaa raawwateen namoonni miidhaan irra dhaqqabes hedduu fi kan buqqaanis baay'ee ta'uun gabaafamee jira. Akkasumas qabeenyi hedduus manca'ulleen kan himame yoo ta'u BBC'n afaan Amaaraa jiraattota waabeffachuudhaan gabaasee jira. TPLF haleellaa kana gara naannoo Amaaraatti ce'uudhaan kan raawwate hidhattoota Harraa Mareet jechuudhaan of waaman kan naannoo Affaar keessa socho'aa turan kallattii kanalleen socho'aa jiran jechuudhaan isaan irratti haleellaa raawwatuu fi akka seene kan gabaafame yookaan BBC'n kan gabaase. TPLF hidhattoota zoonii Waagimraa waliin haleellaa har'a taasiseen aanaa lama to'ate jedhamee jira. Aanaa Abergellee fi akkasumas aanaa Sigibir jedhamu to'achuu BBC'n gabaasee jira. Walumaa galatti lolli ni ka'a jechuudhaan sodaa fi akkasumas muddamsuun ture qabatamaan gara lolatti waan ce'ee fakkaata. Walumaa galatti haalli nageenya Itoophiyaa baay'ee rakkoo ta'ee jira. Naannoo Oromiyaatti lolli deemaa jiru cimeetti fufee jira. Naannoo Amaaraattis akkasuma naannoon Tigraay gara lolaatti ni seena akka ta'u taate jireenyi uummata biyyattii rakkoo hamaaf kan saaxilamudha. Jireenya qalee jiru irratti lolli itti dabalamnaan balaa hamaa ta'uu danda'a. Oduun itti aanu oduu ispoortiiti. Taphni geeba yookaan waancaa addunyaa 23ffaan guyyaa boruu waxabajjii 11/2026 Kamiisa boruu jechuudha. Qopheessummaa biyyoota sadiitiin kan eegaluudha. Biyyoonni qopheessan Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo yoo ta'an baay'inni garee tapha kubbaa miilaa bara kana gara 48tti ol siqee jira. Biyyoonni hundinuu garee tapha kubbaa miilaa geeba addunyaa 23ffaa irratti hirmaatan akkuma aadaa isaaniitiin eebbifatuun garasitti geggeessanii jiru. Garee 48 keessaa tokkomatu geeba fuudhee gala. Kun akkuma jirutti ta'ee bara kana tapha gaggeeffamuun wal qabate seerri haaraan hedduun hojiitti hiikamanii jiru. Isaaniin keessaa muraasni sa'aatiin wal qabate sa'aatii qisaasessuun kan nama adabsiisu ta'uun mirkanaa'ee jira. Taphataan tokko dirreedhaa jijjiirame yoo bahu sekoondii 10 keessatti bahuu qaba. Kun yoo hin taane taphataan jijjiiramee seenu daqiiqaa tokkoof dirree akka hin seenne dhorgamuudhaan adabbiin irra kaa'ama. Yeroo wal qabate inni biraa tapha hatantamaan jalqabuudha. Kanaan wal qabate kubbaa ala baate darbaa harkaatii fi akkasumas kubbaan adabbii sekoondii 5 keessatti raawwatamuu qabu. Sekoondii 5 keessatti hojii kana yoo hin raawwanne adabbiin kenname gara garee faallatitti jijjiirama. Gareen faallaa itti gargaarama. Hidhamaan wal qabate yaala kennamu yaala dirreen alaa yoo ta'e daqiiqaa tokkoof ala turuun ni hayyamama. Daqiiqaa tokkoon booda taphattoonni gara dirree deebi'u. Goolii eegaa fi miidhamtoota miidhama cimaa mudateef garuu ilaalchi ni taasifama jedhamee jira. Inni biraa adabbii kaardii keellootii fi rukuttaan koornaa baariidhaan laalama jedhamee jira. Adabbiin kaardii keelloo lammaffaan immoo viidiyoodhaan deeggaramuudhaan kan kennamu ta'a jedhamee jira. Dirree keessatti walitti bu'iinsa uumamuun wal qabate taphattoonni ciqileedhaan afaan dhoysanii yookaan huccuudhaan afaan qabatanii yookaan immoo afaan haguuganii dubbatuun kallattiidhaan kaardii diimaa namaa kennisiisa jedhamee jira. Kunniin seerota muraasa haaraa bahanidha. Sagantaa taphichaa hordofuudhaan kan isiniin geenyu ta'a. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kan hangamaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenna nagatti nu turaa.